Sabru, Baro Tumsa, Elomo Keltu, Jarra Pagada, Abishoy Garba, Haile Fida, Mamo Mazanur, Haile Maram Gamada, Garasuruki, Asafa Sharanami, Batarabdi, Ali Shone, Oli Kadingilifi, Adam Sabro. Kamoltan oduna raf kam nukuno. Barakan hojiin hidhala gabaa irratti geggeessan murteessaa ta'uu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbatanii jiru. Hojiin hidha sanaa sadarkaan nambarra jiru gammachiisaa ta'us dubbatan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kan yeroo ammaa daawwannaa hojii Itoophiyaa keessa jiran pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii waliin ta'uudhaan har'a hojii hidhala gabaa guddichaa fi hojii hidha Koishaa yookaan Gibee Afuraffaa daawwatanii jiru. Televiziyoonni Itoophiyaa gabaasuu saa'iruudhaan mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti hidhila gabaa bara kana keessa bishaan agamma baachuu danda'urraa dachaa saniin baachuu akka danda'u kan eegamu ta'us dubbatamee jira. Hoogganoonni lameen kaleessaa farra ganama Itoophiyaa keessatti piroojeektiilee misoomaa adda addaa kan daawwatan yoo ta'u akka qaama daawwannaa piroojeektiilee misoomaatti muummichi ministeeraa Abiyyi fi pirezidaantii Isaayyaas madda annisaa elektiriikii kan Gibee 3 daawwatan jechuudhaan duraan waajjirri muummichi ministeeraa Itoophiyaa fuula feesbuukii isaarratti gabaasee ture. Walloo kaabaa walloo kibbaa keessatti ragaan amma walitti qabame akka agarsiisutti godina hawaasa Oromoo fi Shawaa kaabaa keessatti gandoota 136 irratti weerarra waan isaa mul'atee jira. Midhaan maasaa hektaara 87 ga'u irratti biqiles miidhaan irra ga'uunsaa gabaasamee jira. Kun immoo uummata qonnaan bulaafis ta'e uummata magaalaa bitatee nyaatuuf miidhaa yaaddessaa ta'uusaa kan himame yoo ta'u walloo kaabaaf kibbaa bakkawwan weerarri kun miidhaa irra geessise keessa uummata jiraataniif mootummaarraa akka gargaarsi barbaachisu ta'uu dubbatu jiraattonni. Miidhaan hawaannisaa kun bulchiinsa naannoo Tigraay keessa seenuudhaan miidhaa dhaqqabsiisuunsaas ragaaleen achirraa argaman dheeraa jiru. Waldhibdeen mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti uumame naannoo sana deemanii uummata weerara hawaannisaa miidhame gargaaruudhaaf gufuu ta'uu hin danda'u ka jedhan ministeerri deetaan ministirii qonnaa fi misooma baadiyyaa ka federaalaa obbo Indaalee Haftaamu garuu gargaarsa sanatti bobbaasuudhaaf dura ragaa sirnaaf gahaa mootummaa naannoo Tigraay irraa argachuun ka barbaachisu ta'uusaa fi mootummaan Tigraay immoo miidhaa naannoo sana mudate ilaalchisee gabaasaa akka isaaniif hin kennin dubbatanii jiru. Gama biraatiin gabaasaa Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa erge keessatti kan VOA'f ibsa kennan biiroo qonnaa misoomaa baadiyyaatti itti gaafatamaan hariiroo uummataa obbo Mikaa'el Mirus kan mootummaan federaalaa ragaa argachuu akka dadhabe dubbatu kana ilaalchisee deebii kennan mootummaan federaalaa duraan gargaarsa keemikaalaa fi uffata ittiin ofirraa ittisaa gargaaraa ture eega yeroo dhiyootee as garuu gargaarsicha nurraa dhaabee jira. Gama ragaa kennuutiinis yeroo adda addaatti keessumaa bakkawwan xayyaaraan keemikaalatti biifuun danda'amu ilaalchisee ragaan barbaachisu ergameeyyuu mootummaan federaalaa garuu Tigraayin dhiisee naannoolee birootti keemikaala biifa jechuudhaan komatan. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti weerarra hawaannisaa godinaalee 3 fi aanaalee 17 keessatti babal'achuunsaa himamee jira. Waajjirri qonnaa misooma baadiyyaa naannoo Tigraay akka ibsetti weerara gurmaa hawaannisaa sana ittisuudhaaf carraaqqiin cimaan kan godhamaa jiru ta'utu himame. Biiroo qonnaa misoomaa baadiyyaatti itti gaafatamaan hariiroo uummataa kan naannoo Tigraay obbo Mikaa'el Mirus raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin gurmura hawaannisaa kun yeroo kanatti akka dhufu dursamee tilmaamamee waan tureef jecha uummanni hedduun ba'ee hojii ittisaa hojjetee jira jedhanii jiru. Keessumaa kanneen naannoo Affaar wajjin waldaangeessan aanaalee 2 keessatti ogeeyyiin naannolee lameen keessaa baba'an bakkawwan hawaannisni hanqaaquusaa itti yaasu dursanii adda baasachuudhaan keemikaalatti biifanii jiru jedhanii jiru. Ta'us garuu weerarra hawaannisichaa ka baay'ee babal'ate waan ta'eef jecha miidhaa namaan midhaan irra ga'ee jira jechuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaasee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni baay'een Awurooppaa gama lixaa keessa jiran filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi sadaasa 3 fuuldura keenyaa geggeessamuuf jiru irratti dorgomaan paartii Dimokiraatii ittaana pirezidaantiin duraanii Joo Baayiden akka injifatu ka fedhan ta'u dhaabbanni YouGov jedhamu kan uummata Awurooppaa 10,000 hedduutti lakkaa'aman gaafachuudhaan gabaasee beeksisee jira. Gabaasaa guutuuf sora. Gabaasaan Britain, France, Germany, Spain, Xaaliyaan, Denmark fi Sweden keessa qopheessan. Warra Denmark harki 80 akka Joo Baayiden dorgommii pirezidaantummaa tana moo fedha. Harki 6 akka Donald Trump ammallee deebi'ee mo'atu fedha. Xaaliyaanatti nama harki 20 akka Trump pirezidaantummaaf mo'u fedha. Harki 58 ammoo Baayiden fedha. Britain biyyittii jaala Ameerikaa jabduun
harki 61 takka Biden pirezidaantummaa tammoo fedha. Harka 13 ammoo Donald Trump hin fedha. Faransaaytti namni harka 64 akka Biden moo fedha. Jarmanitti nama harka 71 akka Biden pirezidaantummaa moo fedha. Harka 11 akka Donald Trump moo fedha. Ansila akka Biden moo fedha. Biisuun jiraadhellee qooda keessallee qabaachuu baadullee isaan fedhaa jedha. Luka Anderek namni Faransaay ka Paris jiraatu namni hedduun nam paartii Demokiraat keessa pirezidaantummaaf dorgomuu jiru Joe Biden kan akka dansaayyuu hin beennu jedha. Akka Trump moo fedha. Waan mo'ama fakkaatu. Maan jennaan nam hedduuttis gargaara fakkanaa jedha. Joe Biden hin beekuyyuu jetti Sophie Chiles. Pierre Legoff Faransaaytti hojjeta mootummaati. Biden beekuu baadullee yooyyuu bulchiinsi jijjiirame hariyyummaa biyyi ta'e waliin nu jabeessaa jedhe herregaddaa jedha. Warri Barcelona Spain dubbisan ammoo filannoon Ameerikaa jireen keessa qooda guddaa qabdi jedhetti herregata. Akki Trump gabayaa irratti Chaayinaan Awurooppaa fi Eeshiyaallee wal falmsuun Awurooppaa guddoo miidhee jedhe. Namni Spain dubbisan Sergin Awurooppaa gama dhiyaatti namni hedduun Trump deeggara. Barkum 2019 keessa akka qorannoon dhaaba Pew agarsiistetti warri Poolish harka 50 olitti Trump deeggara. Barsuun keessa Ameerikaatti waraan nagaa Poolaandii feegu achitti ergee Trump Kosovo keessallee deeggarsa guddaa qaba. Pristina fi Belgrade araarsuuf waan hedduu hojjetee jedhanii achi jaalatan. Awurooppaan filannoo Ameerikaa tan qalbii guddoon eeggachuu jirti. Ameerikaan guyyaa 21 duubatti pirezidaantii filatti. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Tigraay irraa hanqinni odeeffannoo jiraatus hojiin hawaannisa ittisuu naannoo sanattis ni gaggeeffamaa jedhan. Ragaa hanga ammaatti jiruun Walloo Kaabaa fi Kibbaa godina hawaasa Oromoo fi Kaaba Shawaa gandeen 136 keessatti hawaannisni seenee lafa qonnaa hektaara 87,000 irraa oomisha jiru miidheeraa jedhan. Qonnaan bultootaa fi uummata magaalaa oomisha bitatee jiraatuuf miidhaan ga'e yaaddessaa ta'uun ibsameera. Keessumaa guyyaa hamaa tokkoof jedhanii waan ol kaa'atan qonnaan bultoonni hin qabne maal nyaanne maal nyaachifne jiraannaa gaaffiin jedhu irra deddeebi'ee dhaga'amaa jira. አንድ ፍሬ የያዘ ሰው የለም። ሞቷል አገሩ 25 30 የሚያመርት አለ እስከ 10 የሚያመርት አለ። እንደ ግብርናው እንደ ከስቡ ያገኛል። midhaan ija tokko namni qabu hin jiru. Biyyi du'eera. Akkatti qotateetti hanga kuntaala 25 30 yookaan 10 kan galfatan turaniiru. Biyyi keenya biyya oomishaa turte kunoo nu jalaa balleesse malee waan dandeenye maraan ari'uu yaallee dadhabnaan manatti galaa jirraa jedhan. Hojiin namoota miidhaman kana gargaaruu fi deebisanii dhaabuu ni gaggeeffamaa ka jedhan obbo Wandaalee Habtaamu itti fufanis በተለይ ቆላማ አካባቢዎች እንደመሆናቸው መጠን መጀመሪያ እሸት ይበሉና ከእሸት ነው እንደገና እየደረሰላቸው እህላቸው የሚሄደው። naannoo gammoojjii waan ta'eef jalqaba asheeta nyaatanii sana booda midhaan facaafatan ga'aafii deema. Yeroo reefuu asheeta nyaatanitti rakkoon kun isaan argachuu jechuun itti fufanii oomisha argatan waan hin qabneef hatattamaan mootummaan furmaata argachuu qabaa jedhaniiru. Gargaarsa guyyaa gaafataa jiru keessumaa Walloo Kaabaa, Habruu, Warqee, naannoo Raayyaa gaaffiin kun jira. Gama kaaniin immoo Walloo Kibbaa, warra Baabboo sadarkaa hanga tokkotti immoo Argoobbaa, godina Oromiyaatti Baatii, Jillee, Xummuggaa, Arxummaa, Fursii, Shawaa Kaabaatti immoo Asgarit, Shawaa Roobit, Qawoot, Hagara Maariyaam, naannoo Ankobar rakkoon mudateeraa jedhan. Kanaaf asheeta harkaa qaban fixaa oomishni alaatuun dhaqqabin hawaannisni waan mancaaseef jecha gargaarsa guyyaa isaan barbaachisaa jedhame jedhan. Qonnaan bultoota kana deebisanii dhaabuuf kan danda'amu bishaan jal'isiin akka ta'uu qabu. Kanaafis mootummaan bulchiisa naannolees ta'e kan federaalaa wal ta'uun fala kennuu akka qaban hubachiisan. Kunis haala yeroo gabaabaa fi dheeraa keessatti qonnaan bultoota kana deebisanii dhaabuuf hojjetaa akka jiran ta'u obbo Wandaalee Habtaamuu ibsaniiru. Tokko immoo hojiin ittisuu hawaannisaaf mootummaan duubatti harkifateeraa jechuudhaan dubbatu. Obbo Wandaaleen garuu hojiin dursanii ittisuu hin hojjetamnetu ta'ee badii kana caalaatu dhaqqaba ture jedhu. Darbee deemee kanneen biroos miidha ture. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gandeen jiran 3,600 keessaa gandeen 136 qofarratti rakkoon hawaannisaa kun dhaqqabe jechuun ibsaniiru. Hojiin ittisaa kun jabaatee ittiin fufu taanaan iddoo biraattis darbuuf carraan akka jiru hubachiisaniiru.
xayyaaronni dawaa biifan akka hin jirre biyya alaa argachuufis yeroo fudhachuusaas dubbataniiru. Garuu kaleessa xayyaarri tokko alarraa biyya seenuu fi ishees gara Harargee bahaa bulchiisa naannoo Somaaleetti ergamuu ishee ibsanii borii kaasee immoo Kombolchaa fi bulchiisa naannoo Affaar xayyaarri seenu akka jiru dubbatan. Xayyaaronni kun biyya seenuu hennaatti fufan immoo hojii quubsaa hojjannaa kan jedhu qabu. Qilleensaan kan ka'e hawaannisi gara bulchiisa naannoo Afaaritti deebi'aa akka jiruu fi Tigraayitti ce'uusaa odeeffannoon jira. Bulchiisi naannoo Tigraayii fi mootummaa federaalaa gidduu rakkoon jiraatus waajirri ministeera qonnaa kaayyoon keenya misooma bu'aa qonnaan bulaa eegsisuu waan ta'eef eessayyuu yoo ta'e seennee hojjannaa qonnaan bulaas kan Oromiyaa kan bulchiisa Amaaraa kan Tigraay jedhanii itti addan baasin ija tokkoon ilaallee waliin hojjanna jechuu isaanii Dawud Ibsaa guyyaa kaleessaa mana isaanii keessatti otoo miidiyaadhaaf ibsa kennaa jiranii qaamoleen nageenyaa namoota mana isaanii keessa turan hidhanii ibsichis akka adda citu taasisuu isaanii dubbatu. Komishinni poolisii federaalaa poolisiin magaalaa Finfinneerraa deebii argachuuf irra deddeebinee yaallus qaama himannaa kanaaf deebii kennu hin arganne jedha Muktaar Jamaal gabaasa guutuun kuno. Hayu Duren adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii kan ibsan obbo Dawud Ibsa adeemsa hojii dhaabichaa irratti ibsa miidiyaatiif kennaatiniin akka turan dubbatan yeroo kaleessa qaamoleen tikaa dhufanii mana kiyyatti ibsichallee addaan kutanii namoota manaa qabaniitiniin deeman jedhaniitiniin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti. Ibsi miidiyaa obbo Dawud Ibsa sabaa himaaleedhaaf dubbataatiniin turan kuni yeroo kallattii feesbuukiitiin darbee gidduutti wacni dhagahameetiniin addaan citullee viidiyooleen mul'atan miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti tamsa'aniitiniin jiru waan ta'e jedhan obbo Dawud akkasitti dubbatu. Saddeetii walakkaa jechuun naannoo masalatti ibsa gaazexeessitootaa fi kennaa jira. Isa sana warri community leaders and elders warra maanguddootaa fi hoogganoota hawaasaa kana fakkaataatu sheekota wayima tokko dhaggeeffachuu dhufaniiru. Kun nama muraasa sanuma akkuma ibsa sana jalqabeen ijoollee waajjiroota balbalarra jiranii reebanii ijoolleen nama kamuu dhufee se'anii banti. Qabeema waliin cabsatanitti seenan federaal poolis egaa yeroo ilaalan humna guddaa fuuldura sanatti akkasitti humna guddaa hiriirsaniiru makiinaa piikaappiidhaan gara piikaappii 3-4-5 arganu. Sana booda ol seenanii gaazexeessitoota baasaa kan qabanii maaliif akkuma kanaan dura gaafataa ture waraqaa poolisaa qabdu immoo waraqaa mana murtii qabdu immoo eenyu sin ajajee nuti ajajamneeti abaluu isaanii himu. Kana baaftan malee siin baanu jedhanii ijoollee jira dubartootatu jira sororkaanii haala kana keessatti egaa gaazexeessitoota sana humnaan fudhatanii deemanii. Eenyu qaamni kana godhe qaama tikaa keessaa isa kaminni? Federal federal policy da warri tikaa waliin jiru nama beeksisaa isaan warra civilian clothes warra uffatee jiru abaluu isaa eenyu beekna namni seene abaluu isaa qaama walii irraa jira qaama waliin kun kan biyya balleesse abaluun isaa beekamu isaanis gaafataman fudhanne yeroo daffarma himu qaamni olii kun kan jedhu daawwanne kun egaa gara fuulduraatti verifaayi kan ta'u. Wanni warri dhufe kuni afaaniin isin gaafate kallattiidhaan waa kana tolchitan waa kana balleessitan isinin jedhee isinitti dubbate maayin? Oma natti hin dubbanne warra waandiyoota warra waanni wajjin xiqqoo wal gaggaafatu turanii maal barbaaddu isin yeroo jedhu gaazexeessitoota as keessa jiru isaaniin baasaa jedhaniiru. Kana baafnu malee asiin baanu ajaja fudhannee jirra jedhanii egaa ijoollee kun warra xiqqoo ishee gara waannichi waan deemeef gaazexeessitoonni kun bahanii erga isaan bahanii booda immoo warra kaanis fidaa jedhanii lakki kun hin ta'u keessummoota kooti waliin deemna yoo ta'e malee kun hin ta'u kana wal gaggaafatte isa booda maqaa galchee galmeeffannee deemna nu baasaa jedhanii
jaaroleenis kana caalaa dubbiin hammaachuurraa gadi bu'anii galmaa'anii fi kana galmeeffatanii deeman. Gaazexeessitoonni jettan kunniin kan dhaaba kamiiti? Akkanni hubadhate tokko raayyaa istuudiyooti jedhanii gaazexeessitoonni nam lama warri kaan immoo iyyuu kan Saabaa'ooti sagalee bilisummaa Oromoo. Walumaa gala nama meeqan? Sagalee isaanii gara nama 4-5 ta'u na fakkaata kan isaaniidha. Naannoo mana jireenyaa obbo Daawuditti qaamoleen tikaa lakkoofsaan heddummaataniitiin mul'achuu kan himan namoonni naannoo san jiran akka kaleessaarraa keessummoonni achi turan hedduun gadi bahuu sodaatanii achuma kan bulan yoo ta'u har'a ganama namoonni achi gadi bahan lakkoofsaan 4 ta'an qaamolee tikaatiin qabamanii gama waajjira poolisaatti geeffamuun dubbatameetiin jira. Dhimmoota himatame kanaan walqabateetiin deebii akka nuu kennaniif Komishinii Poolisii Federaalaatii fi Poolisii Magaalaa Finfinnee irra deddeebiidhaan yaalleetiin jirra. Nama ajajaa poolisii naannoo sanii ta'uunsaa himame Komaandar Kaasaa jedhamu bilbila harka isaanii irratti bilbilee fi gaafannaaniin dhimma kanaan walqabatee waan beekan kan hin qabne ta'uu naaf kaasan. Dubbi himaan Komishinii Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdiillee akka homaan beekne dubbatan. Ittaana Komishinara Komishinii Poolisii Federaalaa Komishinar Malaakuu Faantaatii fi Ittaana Komishinara Komishinii Poolisii Magaalaa Finfinnee Hasan Nagaash bilbila harka isaanii irratti bilbileetiniin raadiyoo sagalee Ameerikaarraa bilbiluu kiyya ittime erganatti haasa'anii of barsiiseen booda amma haasa'uu kan hin dandeenyee fi deebi'eetiniin akka bilbilu naaf himanii irra deddeebi'ee bilbilullee deebi'aniitiin naqunnamuudhaaf hayyamamoo hin taane dhimma kanarratti deebii argannaaniin qabanneetiin dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif. Laqni yookaan qarshiin Itoophiyaa eega jijjiiramee booda jimaata darbe as qofa qarshiin biliyoona 14 herrega baankii haaraa banametti galuu bulchaan baankii biyyoolessaa Dr. Innagar Dasee ibsaniiru. Kana malees herregi baankii ammaan dura turan miliyoona 40 caalaa ta'uu fi qarshiin biliyoonaan lakkaa'amutti galuusaas dubbataniiru. Dr. Innagar Dasee bilbilaan dubbisuun kan Iskindir Fireew gabaase tujubee dhiyeessa. Qarshiin jijjiiramuu isaa dura qajeelfamni ture baankiidhaa guyyaatti maallaqa callaa namni dhuunfaa hanga 200,000tti ji'atti immoo hanga miliyoona 1 walakkaa kaampaaniileen immoo guyyaatti qarshii 300,000 ji'atti hanga miliyoona 2 walakkaatti akka baafatan baatii caamsaa darbe murtaa'ee ture. Yeroo ammaa garuu qajeelfamni haaraan ba'uusaaf qajeelfamni inni duraanii maaliif akka jijjiirame bulchaan baankii biyyoolessaa Dr. Innagar Dasee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. አለን ግምገማና ክትትል በየባንኩ በርከት ያሉ ሰዎች የተለያዩ አካውንት ይከፍታሉ። Hordoffiif gamaagama gooneen namoonni adda addaa baankilee garaagaraa keessatti herrega baankii banu. Fakkeenyaaf baankiin 11 Sasaabirru Baaroo Tumsaa Oromoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishee Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Lammii Batar Abdii Caalii Shonee Olii Qaadingilii